Kan khiyya TikTok ilma Chaayinichaa jedhama. Haati tiyya maqaan isii teekinooloojiidha. Ani kaniin dhaladhe fulbana bara 2016tti. Shanyiin kiyya yookaan operating systemiin kiyya iOS fi Androididha. Abbaa kiyya nu guddistu nu himtetti fadhinnaa ilmaan aadam kan hin guutamne kana guutuudhaaf yaaluudha. Akkasumas haala jiruu fi jireenya ilmaan aadam mijeessuudha. Anaa fi obboleeyyan kiyya kanarra guddaatis dalagaan haati teenyeetunaa jijjeta akkasuma gaggeessaa jirra. Keessaafu ustaazonni biyya obboleessa kiyya ka guddaa Facebook keessa jiraatan akkamitti teekinooloojii irra teessanii teekinooloojii hamattan jechuun akka isinuu jettan barcuma irra teessanii muka hamattan akkamitti TikTokni haaraa miinaan jettan bara obboleessa kiyyas isin beeka arra duraa'oo haaraa miisan jechuu turtanii naaf himee jira waan isin achi keessatti haasoytan hundaa hunaa hime maaliif akka nama gaariif gootan nuti takka takkatti isin beena waan qaraatanuu dho'isaadhaan isin beena wanni gubbarraa haasoytanii fi wanni keessaan haasoytan adda adda. Obboleessi kiyyaa'uu hojii keessan arkeetuma isin ajaa'ibee osoo jira wayii akka kun haaraa isin hin je'ee beeka. Meen qaanfattanii manuma keenya keessatti teessanii gizee nu hamattan. Isinii faffaca'e isin agarree isin walitti qabnaanii akkana nuun jettani. Takkaa obboleessa kiyya yuutuubiin isinii haaraa miji'uus isin hin dhageenye. Sababni isaatis yuutuub akkanaa himetti ilmi aadam maallaqa fadhanaan jedhe. Watuhibbuuna almaala hubban jammaa ja'a. Kanaaf kaayyee tujjaara namayyuu ni fadha. Hayyee achi gubbaa hoo wanni babbaalegeen hin jiru akka isin baantanitti seerri keenya hoo adda adda ta'eeti anaa fi yuutuuba. Ani seerriin hin baase viidiyoo haasawaa daqiiqaa 3 olii ol baasuun dhorkaadhaan jedhe. Sababni inni akkas godheefis khayrul qalaamii maa qalla wadalla. Eeqa haasawaa gabaabaa faayidaa qabu caalaa jechuudha. Tana isinumaa jechaa oolaami yeroo hunda Facebook irraa. Kanaafuu hadiisa takka himuudhaaf daqiiqaan 3 gahaadhaa jechuu yoo kirikkirii feetan malee isin kirikkirii feetan duraanuu. Wakaana al-insaanu aksara shay'in jadalaa isin hin jee rabbiinuu. Amma seerri kiyya kabiraa ijoollee xixiqqashoo amma 13 gadiitis niin dhorke. Laayifii seenuu yoo barbaaddan namni isin hordofu qomaa ta'uu qabaan isiniin jee. Garuu maaf maqaa na balleessitan. Galanni keenya kana ta'e silaa culamaa'ilee gurguddoon maskiida keessaa fi muka jala teessee diin qaraasistu haaraa minaan jettee natti hin dhagayamu. Garuu isin ustaazootiin feesbuukaa wal beeynaamisa takka takkatti isin beenaa bar. Akkuma isinis haasoytanitti nuti ilmaan teekinooloojii waliif haasoyinee walii himnaa bara haaraa amala keessa. Wanni gubba qaraatanii fi wanni keessaan gootanuu ni beeynaamisa wal beeynaami. Hijibduu ta'uu keessan kanuma isin beenu nutuu isin obsinee tola kan isinii oolu jiru inumaa jettanii warrabsu seentanii. Manuma obboleessa kiyyaa keessa taa'ee TikTokiin haaraa. Awoo sheekottii feesbuukaa tanamu. Dhugaa dubbachuuf isinirra uummata isin hordofu suniitu isinirra karaa jira akkas ta'uu wayii beeytaniise. Isaan hin fakkeessan hin beeynuut jaaniitii dhufanii haa isin waa beektan sahanii isin dhageeffatan. Isinis beekamtoota malee beekoo miti. Wanni akka beekamtan isin godhe nutuma badiyoo nuti qabaa bargaa har tokkonis. Culamaa'ileen waa beeytu muka jala qaraasisuu jirti mukninuu jalaa barateeti ustaazota feesbuukaa kanaa'uu caalee jira jechuudha. By the way ani TikTokni yeroon akkana dubbadhu ragaa dhabaa miti. Ragaaniin dubbachuu jira akka ustaazota feesbuukaa ragaa dhabatti warra maqaa na balleeysee TikTokin haaraa minaan jee osoo hin taane ani ragaadhaan mukni culamaa'ileen gurguddoon jaladdiin qaraasisuu jirtu sun akka sheekootii biyya obboleessa kiyyaa feesbuuka keessa taa'ee TikTokni haaraa mije'ee na arrabsu caalu ragaa isin kannu haayamee na dhageeffadhaaraniin haasawaa. Gaaf tokko adeera kiyya kabajamaa sibiila ka isin qottoo ittanii arrabsitanii fi mukaa wali bu'e. Silaawwan waan tola isinii oolu arrabsuun hojii teessanii qottoo fi harreen isin irraa nafne. Dhugu kana maal je'ee mukni culamaa'ichi jala taa'ee qaraasisu sun ani sibiilli humaanan goonee jallaa kiyyaan na godhe malee jedhe. Ustaazotiin biyya obboleessa kiyya feesbuukaa jirtu tana wallaalteeti. TikTokni haraami jaanii maqaa na balleessan. Mee ani maaliin isin godhe? Jallaa keessanii waa isin godheeti koottaa gorsaa qacelfadhaa yoo dandeessan achiin dhaqinaa ittanii hadaamiina ittiin dhaabinaati ani humaan balleessine. Ajaa'iba bar dubbiin zamanaa. Mee maalumaan isin irraa balleessan? Ha TikTokni haraami ittanii maqaa na balleessitan. Akka islaamni na biraas hin dhufne hadaamiina dhaabtan. Maaliif ana kana kaafiraaf na kannuu barbaaddan? Amantiin islaamaa mana hunda seenuuf ta'a jee nabiin keenya jettanii gizee himtan dhageetiin jira. Duba maaliif fi akka islaamni na biraan dhufne dhorkitan? Maaf dhuftanii jallaa keessan ka armaana jeequ jiruun gorfanne? Hawaasni TikTok keessa jiraatu faarsuufillee hin jiru qorqodaa miti si jala ni deemaa faloosi godha. Amantii ta'e barsiisuu dandeessa. Dadhabina hankeeti malee dadhabina kiyyaa miti maqaan hin balleessin sheekticha feesbuukaa. Anaa fi obboleessa kiyya feesbuukis waliin nun buusinaa waan hamtuu afaanii na baaftanii. Abbaan kiyyaa fi abbaan feesbuukaa wal jibbanillee nuti immoo ilmaan teekinooloojiitii wal jaalanna. Illeen garaa haadha takkaa keessaa baane. Abbootiin teenya lameen illeen wal jibbuu haqa qaban. Abbaa kiyya Chaayinaa fi abbaa biddeenaa kiyya Ameerikaan baana.